odeeffannoo jabaan harkaa qaba. Inni sun argite yoo argite na gargaartan kan gadiin baanu ta'a. Gadiin baanee qofan himnu kan argite ittiin mana seeraallee wal dhaabnu ta'a. Kanaafi walumaa gala qorannoon kun haga xumura argatutti keessayyuu warri argitee bildiginnaa jettanii ijoolleen Oromoos Afar Sidaamaa Kafichoo Kambaataa jettanii xiqqoo utuu of eeggattanii gaariidha. Of eeggachuun gaariidha. Way jira waan odeeffannoon keenya fudhatee gadi ba'u jira. Sanaaf xiqqoo gaappii godha jechuun adeemsumaa xiqqoo inuma deemta inuma arrabsita waan arrabsite garuu of eeggachuun gaarii. Baay'ee of eeggachuun gaariidha. Seenaa foon hin cinne maqaan cinne sirra keessii jedhani. Foon dullachaan cinne maqaan cinne namarra keessii jedhani. Ollaa hundaan hin geessu foon dullachaati ergitee siinuu dadarbamtee xiqqoon tokko hafti. Isiin sun ollaa waliin geessu ammoo haguma dhaqqabetu fudhata ammoo maqaa ol abalu qalatee nu dhowwateen maqaa hin cinne sirra kaa'a. Isa kanaaf odeeffannoo sun nama wayii barbaada affalaalle gunyino. Affalaalle guny. Naa barbaada fira naa barbaada jechuudha. Kanaaf namni sun nama beekamaadha. Nama dhokatu miti. Keessayyuu Oromonni ta'ee Uraageenis kan magaalaa Aggaaroo keessa qubattan nama xabaqaa Shifarraa Mokonnin jedhamu. Xabaqaan Addis Ababa wannaa keessa jiraayi namni akka jedhamu beekamaadha. Amma Oromoonni wal beeka. Durirraa kaasee xabaqaa eenyu xabaqaadhaa eenyuun taane amma Jimmaa ni beeknan. Hasan xabaqaa jedhan. Dooyyoo guutuu baadiyyaa hunda beeka. Kanaaf Shifarraa Mokonnin namni jedhamu jira. Shifarraa Mokonnin kun xabaqaadha. Ammas ilma tokko Ameerikaadhaa qaba. Isas nu barbaada. Walumaa gala ijoolleen Aggaaroo biyya alaa jirtan ka biyya keessaa amma internetiin argachuu dhiisuu danda'u bilbilaan ijoo naannoo keessan gaggaafachiisa guyyaa 2-3 kana keessa naa erga. Eenyu akka ta'e sana boodanii isinii hima. Maaliif jennaan har'a wanni biyya keessatti hojjetamaa jiru Oromoo irratti wallahi billahi waan haaloo ba'uudhaan haaloo kaleessa nurratti bahuudhaan Oromoon argitee hin himate malee waan kaleessaas haaloo namarratti bahe hin qabu. Amarra irratti haaloon baan amma haaloo nama argitee durii nama bulchaa ture nu fakkeessanii durii nama miidhaa ture nu fakkeessanii kanu ajjeesanis jara kan immoo nama ajjeese nu qopheessus jara. Isayyuu abaa'ota ajjeese jedhanii nama baandiraa lummuxxii kan Minilik durii maratee deemu uffatee deemu nama Oromooti jedhanii eenyu marreeti jedhanii nu dhiyeessan. Warri xabaqaatinis lakkisaa of eeggadhaa hamaadhaa kun. Hama godaannisa hama walirra keenya darbuun bu'aan qabu. Kabra amma immoo waan jechuu jalqabanii Abashaan qophaa'aniiru walla geessisaniiru harka lafa jalaatiin isaan eenyuun akka qaban. So amma waan jedhanii as deebisanii የኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ጀቹ jalqaban kanammoo dheengadda fidan. የኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን እቺ ቅርብ ጊዜ ነው የተፈጠረችው።
Maaliif mistiriin Oromoo biratti hin baane malee mistiriin qaallichaa ba'ee jira Amaara biratti. Ni beekuu jechuudha. Kan Oromoo immoo nutis qorannee gadi baafna. Kanaaf warri Oromoo irratti argite daba hojjettan harka irraa fudhadha. Jechuun xiqqoodhuma dhaabbadhaa of ilaala. Dhaabbadhaa of ilaala. Wanni kun jarana wallahi billahi ilaa zalalam hin jiraatu. Namni hin jiraatu ilaa zalalam. Hin deema. Yeroo gabaabaatti gadhiiftu sinis. Garuu seenaan isin faana deemu ammoo hamaadha. Godaanni isaa hamaadha. Kanaaf isa ammaa kana odeeffannoo kana barbaadaati. Shifarraa Mokonnin barbaadaa naa erga. Ilmi isaa tokko Ameerikaa akka jiru. Isas eenyu akka ta'e naa hima. Maqaa isaan beeku. Garuu hagani qoradhee itti dhaqqabe kana. Kabira ammas bilbilatu halkaniif guyyaa internetiin hin dandeessu. Bilbilatti guuttatteeti. Kanaaf anis hordofaan jira. Isinis gurra Oromoos ta'a. Gurra sabaaf sablammootaas ta'a. Hordofaa waan kana baasa. Dhugaan kun yoo ba'e eenyutu Oromoo ajjeesaa jira haa qulqullaa'u. Nuti amma argite bobaatti nama qabannee deemuu dadhabneerra. Abbaan yoo waanuma fedhe ta'e nuti saba kamiin hin jibbinu. Abbaan barbaade aangoo irratti ba'u eenyummaa isaa beekamuu qaba. Abbaan barbaade dhufu. Abbaan haati seera haati nagaa fi maarree uraagee dhamiti rakkoon qabu. Taklaayi ministeeris ta'uu dandeessi. Uraagummaa isiitiin beennaan. Garuu argite achiin maalayaa biraa uffataa achiin immoo nama fixaa. Akka kanatti waliin ilaa yoomii jiraanna. Mee akka amma hamma camaa jirru kanatti ilaa yoomii jiraattu jettanii yaadda warri amma paartii bilxiginnaa. Ilaa yoomii akka kanaa sumbu'amaa ummanni kunoo eega kaleessa jalqabe. Hiriirri bakka hundaa argitee kottoofachiisetti jira. Hin gadhiisu amma guyyaa shaniif haa jedhan malee hin gadhiisaan jiru namni. Namnis gadhiisaan jiru. Isinis nama fixuu dhiisaan jirtan. Maqaa nama balleessuu dhiisaan jirtan. Soba hojjechuu dhiisaan jirtan. Dheengadda ofuma keessaniif dubbattan. Yaasin Jumaa karaa odeeffannoo argitee shanee guura jettaniit karaa Ambootti qabamee jettani gaafa Hacaaluun du'u. Inni immoo waan Hacaaluu sana Keeniyaatti dabarsaa ture. Sana booda qabame jettanii sinuma dabarsa. Deebi'ee immoo amma mootummaan Itoophiyaa hin argine iyyuu jedhan. Embaasiin Keeniyaas hin beeknu lakki namni akkasii galmaa'ee nu biran dhumne jedhan. Amma immoo waan jedhani mootummaan immoo waan jedhu mana Jawaar keessaa qabnee jedhu. Ilaali takka abaawoodha takka immoo Jawaar. Abaawoo fi Jawaar iyyuu yoom tokko ta'an jarrinuu paartiidhaan dorgomu. So argite mee namichi durumaanuu waa qotee baasuu barbaada. Namichi nama beekamaadha. Waraana argitee Boorana keessaa maarree socho'aa ture isatu baasaa ture waggaa 20 irraa. Namichi nama beekamaadha. Yaasin Jumaa achi buutee dhabamsiisee mootummaan waakkatee jira. Hin ajjeesan jechuudha. Akkuma Nadhii Gammadaa yookaan Dabbasaa Guyoo godhan jechuudha. So ilaaligaa namni kun alagaadha. Yoo wanni inni hime gadhiifame yoo inni sidhaa taa'e agese rakkoo biraa uuma. Yoo gadhiifames waa facaasa. Kanaaf ajjeesan jechuudha. Ajjeesaniiru isa. Ilaal jara keenya wanni amma deemaa jiru Oromoo irratti xiyyeeffatee waan balaa hamaadha. Kanammoo ani Oromoodha jedhee nama dhaaddatu wayiiti. Namni waan kana hojjetaa jiru. Duraani Abashaa dudduubba jira jedhee namni haasaa ture. Edaa isa iyyuu hin beeknu. Maa jimma himataga. So inni kunis gadi ba'a. Ammaa fi ijoolleen Oromootis saba biraatis Uraageenis Tigireenis of eeggadha. Jechuun namni Oromoo argitee abbuma guddisellee abbaa gudeedhallee ta'uu baate.
namni abbuma guddisellee nyaate akka isinirraan deebine yaadadha. dhageessanii warri immoo argitee har'a wajjin shubbisaa jirtan wallahi billahi gaafa kan Oromoo daguugee fixe warra paartii isa moru yoo inni isin rukunne anan namaa miti maaliif jennaan hiccitii kana gaaf tokko baaftan jedheet hunda keessan daguuguuf ta'a. hiccitii amma wajjin hojjettan kana ni baaftu jedhee daguuga. dhageesse wallahi naftan rabbitti isinii kakadhe yoo isin haftani Abiyyiin duutu Taayyee Danda'aatis Adaanecha Abeebeetis isaan duutu. maaliif jennaan iccitii baasuun keessan hin oolugaa yoo dulloomtan illee jiraannaan iccitii baasuun keessan hin oolu. dhaaba biraa tajjeesse jedhee isinittis qopheessee taakkalee uumaas yoo inni jara kanaan hin duune tuu jedhaan na tufa ana toomaan beenne annan beeka gaa waan hojjetamaa jirtu waan achi dhufaa jiruun beeka. dhageesse waan hundayyuu karooraan hojjetamaa jira. dura jaarmiyoota qulleessu sana booda atis ka wajjin hojjetaa turte mistirii waan baaftuuf qulleessee. wassalaamu alaikum. dhageesse ኢትዮጵያ ድሮም ትልቅ ነበረች አሁንም ትልቅ ትሆናለች። በቃ አለቀ። ባከዱሪት ደቢያ ቶርበፋን እንባኑዩ ካለ አገሰ ከናፍ ንጉሰ ቶርበፋን እንባኑ ካለ ጃራ አማ ከነ ከሰሞ አባ ፈለ ደጉ ገፊት አመለ ለፈራ አመና መዲባ ኩማ ሜቃ ይደምቲ kuma furguute natti fakkaata furguute ba lakki isani mamin male so ammasi nuti eega qabsoo kanatti galle jara kee nama miliyoona tokko akka dhabnu lama akka dhabnu beenna shan akka hidhamu beenna yoo bakki jiraate haguuran immoo diddaa shantamas haguuran yoo bakki jiraate Oromiyaan naannoo Gujii TV Wallagga Gujii Booranaa fi Wallagga guutuun mana hidhataate. dhageessee jarrinu nama miliyoona meeqa soo miliyoona isa lafarratti dhani miti. Tigraay isidhaa jirti isa lafarratti dhani miti. karshallee taaguuran dhageesse miliyoona maddaraashii taaguuran isammoo mana hidhaa godhatanii. kanaafi wanni akkasiin deebi'u sin jiru argamu sin jiru. nagaan namaa booressaa nagaan kakkee ati nagaan hin jiraadha jettee tasuma yaadin nagaan gadi baatee ol hin galtotis. soo qawsii hamaa keessa jiran jeeqama hamaa keessa jiran jeeqama kanammoo namni uume argite akkuma inni barbaadetti sawaamna amma calalamee gadi bahutti obbo Abiy jennaani hin baa garu hin baa wallahi billahi ni baa guyyaa sadan kana keessa ni baa. namoonni akka nama siniime dhageessanii bilbilaanis meeseejis ta'u yoo bilbilli yeroo ni gadi ba'e mana internetii ni citaa meeseejis barreessa. namni kun jira moo hin jiru. namni kun jiraannaan immoo akkaataa inni argite akkaataa itti ta'e hundan gabateetti gadi naqa. waan inni ta'e waan inni godhe hundan facaasuuf ta'a addabaabayi. silaa sikuriitiin jiraatee kan Itoophiyaa keessa akka Itoophiyaa keessa nama ajjeesan namni dhufee utuun hin dubbatin na rukutu hin jiru. lafti Hoolaandi dhageesse hin jiru. kanaafi hincitii ajaa'ibaa gadi ba'uuf ta'a bilbilaa namni sun jiraaf hin jiru. namni sun immoo eenyu akka ta'e dhageesse gosa kamirraa akka dhalate maal hojjetaa ture xabaqummaa isaatiin kana hunda gadi naqa. kanaaf gaafa sana ijoollee warri bildiginnaa itti qaanfachuuf teessan
Agese waan hin beekne irratti shubbisaa jirtan. Waan hin beekne irratti namni lafaa ka'ee maqaa wal balleessuullee ni danda'a. Garuu inni kun addaa ba'u jenneeti. Dr. Abiyyiin ashaagiree sin jedhaa namni maqaa feete sin kennaa fi rakkoo qabu sun. Inni immoo Oromoodha jedha. Garuu wanni kun calalamee gadi baanaan immoo eenyu akka ta'e bakka addababaa irra finne keenya abbaan barbaadde ni bitata abbaan barbaadde ni dhiisi. Allaqe. Dhagese hin bitatta utuun jaallatin bitatta opinionis hin bitatta. Maaliif akka nyaatamta waan beektaniif bitattu. Dhagese hin nyaatamtu. Yoo isin hin nyatamin ta'ana lala. Thank you. Kana walitti dabarsaa ijoolleen aggaaroo keessaayyuu dafaati meeseejiidhaan naa barreessa. Jira moo hin jiru namni kun. Yoo jiraate dokumentii kan fixadheera. Yoo jiraate an fixadheera. Addababaa itti gurgurachuu qofa. Abbaan barbaaddan bitadha. Kanaga dhugaa jirtu gadi baafna. Oromoos ta'ee yoo nama biraa ajjeese Oromoo san jeese rakkoon qabu. Gosa biraa irraayis gumaani kaballaan. Dhagese sana dura adda baafna. Adda baafnee sarratti waliin mari'annaa yeroo gaarii isiniif haa ta'u walitti deebina.